jirra jirtu baga jiraattan baga jirtan baga dhuftan baga jiraattan isiniin jedha. Jiraachuun waan gaariidha, waallee wal barsiisuu waan gaariidha, waan beeytan irraallee nu barsiisaa inulleen amma beeynuun isinitti shaagoona, isinillee waan beeytanii fi waan qabdan nutti shaanuu godhaa jechuu isin biraan geenya. Kanaaf wanti guyyaa har'aa isin barsiisuudhaaf dhufnee baga jiraattan isiniin jedha. Keessaafuu warroonni haaroonni YouTube channel keenya haaraatti dhuftanii nu seentan jechuudha. Galatooma anaa dhufu isiniin jenne isin simannee jirra. Kanaaf guyyaa har'aa waan sadii isin barattan. Wanti sadiin suni maali? Akkamitti FB keenya keessatti picture yookaan photo keenya dhokfanneetiin kan namni argine yeroo dheeraadhaaf achi keessa tursiifannaa isa jedhu takka. Isa lammataa akkamitti FB keenya maqaa isaa jijjiirraa kan jedhu lama kan beeytan ni beektanii kan beeyneef dabarsuudha. Sadaffaan akkamitti password isaa jijjiirraa warroonni jettanii yeroo hedduu gaafii waan akkana kana gaafattaniif har'a gaafii keessan isin deebisuudhaaf dhufeen jira. Na hordofaa. Kanaaf osoo achi hin geenye duratti ammoo YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo hedduu ima isinitti dhaabna imati saalfanne amma gama keessaatti dhugaa dubbachuudhaaf namni subscribe waa ittiin kafalle waan takka ittiin kafaltan diimtuma san gattuuttan eegas ita fuuldura jirtu waan akka mallattoo bilbilaa san alarmii san isii san gachukaastan yoo viidiyoon haaroon dhufe isinuma fayyada malee nama biraatti hin fayyadu. Isa gachukaastan isin bira gaa yeroo hundaayyuu sanitti fayyadamtan jechuudha. Kanaaf mee na hordofaa isiniin jedha. Amma gara barnootaatitti isin seensisuu fi kanan dagatina adaraa rabbii kan isin dhaamu. YouTube keenya akka guddisanii nullee guddiftanii ufiillee guddattanii nullee guddistanii nutis waan beeknu isin biraan geenna. Kuni waadaa barnoota kiyya kan guyyaa har'aa waa'ee sadiin isin himisan seeraan na hordofaati, seeraan dhaggeeffattanii, seeraan ammoo irraa barattanii walis barsiisuudha qabdan isiniin jedha. Yoo waliin geettanii waliin barsiifne taate ammoo rakkoodha ta'a jechuudha. Ufii baradhee ufii nan beeka jettee bira hin dabre fuudhiitii hiriyaa kakkee kan beekneef dabarsii jechuudha. Tarii yoo ati share goote jettee nama biraatiif bira gahee innis barachuu danda'a jechuudha. Ammallee subscribe goggaa goote nama hoota hiriyoota kan kee kasi jala jiranii bira gahuu danda'a waan ta'eef subscribe godhaatiin waliin gahaa isiniin jedha. Egaa amma gara barnoota deemnee jirra. Kanaaf gama barnoota waan deemnee jirruuf na hordofaa seeraan isiniin jedha. Waliif share godhaatiin waliif dabarsaa isiniin jedha. Amma eessa seenna FB keessa seenna jechuudha. FB keessa goggaa seenne FB keessa goggaa seenne eessa deemna akkanatti jira yoo jenne fakkeenyaaf mallattoo sarara sadiin tana jechuudha. Mallattoo sarara sadiin qabdu tana isiisan tuminaa isiisan hoggaa tuudhee jenne dubbatti nu deebisee rakkoon qabu isiisan hoggaa tuudhee jenne meeyaa nama isiisan tuqee isinitti garsiisaa na hordofaa. Tuqee hoggaa jedhu akkatti dhufa maqaa keessanii fi akkasumatti ol harkiftanii akkatti jira. Sorry ani isinii dubbatti deebisaa. Inni akkatti jira akkanatti isinii dhufa. Maal jedha setting inda price kan jedhu kana irra dhuftaniitiin tuqtan jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Iddoo kana dhuftanii hoggaa tuqtan iddoon kun maal ta'a jechuudha. Dubbatti deebi'aa inni achumarra jira. Isa san hoggaa tuqtan kamtu isinii ba'a kan biraatu jala isaa kanatti isinii ba'a jechuudha. Kan biraa jala kanatti isinii ba'a kinu. Setting kan jedhu jechuudha kan biraa. Setting biraa laaltanii ifamame saniif iddoo jala kanatti isinii ba'a jechuudha. Hedduudhaan wanti dhaabeef kan dafee cubbuu bana isinirraa balleessuudhaaf saniif iddoo jala kanatti setting gubbaa kan jedhu kana irratti kana hoggaa tuqtan kan jalqabaa kana hoggaa tuqtanii kan jalqabaa kana hoggaa tuqtanii eegasii kan lammataa kunis ba'a jechuudha. Kunatu ba'a isa lammataa kanarratti cukaastan kan lammaffaa raayitii kanarratti cukaastanii isarratti hoggaa cukaastanii gad jechuudha. Namni tokko inni waan ta'eef iddoo kanneen guutuu keessa waa hedduutu jira.
jalqaba mee maal isin garsiisa kan maqaa itti jijjiiramu jechuudha personal information kan jedhu kanarratti isarra maal akka akkaataa itti jijjiiramu isarratti isin garsiisa akkasuma lakkoofsi bilbilaallee kan ittiin banattan fakkeenyaaf biyya tokkotti yoo deebitan isa biyya tokkorraa gara biyya tokkootiin hoggaa deebitan biyya sanitti hoggaa deebitan lakkoofsa kanarraa gara lakkoofsa biyyaa sanitti deeffachuudhaaf jijjiirachuudhaaf yoo barbaaddan eessa tuytanii personal information kan jedhu kana jechuudha isa kana tuytan jechuudha isa kana tuytanii isa raayitiitti kenne kana isa kana hoggaa tuytan isa kana gadhootanii jettan maqaan keessan isiniif bahaa jechuudha walumaa galatti maqaan keessan hoggaa isiniif bahee jedhu maqaa injijjiirattanii maqaa jalqaba isa jalqaba kanarratti tuytanii isa jalqaba kanarratti hoggaa tuytan inni maal jedha first name jedha middle name jedha last name jedha maqaa kanneen hunda isaatu hoggaa guuttanii jettan jalatti kun qalamiin buleenni jira hunda isaatu iddoo duwwaa qabaa iddoo kana fakkeenyaaf kana irraa haytanii asirraayis ni haytanii eegas booda eessa dhuftan bakka revo change yemmil jedhu kana jechuudha isa kanarra dhuftanii isa kana tuytanii jechuudha isa kana hoggaa tuytanii maqaan keessan isiniif jijjiiramee jira jechuudha booda irratti lakkoofsa bilbilaa isin gaafata lakkoofsa bilbilaa jedha lakkoofsa paaswoordii isin gaafata paaswoordii keessan garuu sammuu keessaa baduu hin qabu paaswoordii keessan yoom beeni jijjiirachuu hin dandeessan paaswoordii keessan akkamitti jijjiiranna akka nu jalaan bannetti torbaanii fi 5dhaan akkamitti jijjiiranna isa jedhu na hordofaa isas isinitti garsiisaa jechuudha kanaaf namni keenya yoo hunda jala deemeetini FB keessan kanam isin beeku yeroo hunda amma isin jala badu yeroo hunda isin irra teessaniitiin isin jala akka bannetti tiffachuudha isin barbaachisa akkasuma ammoo waan sadaffaa kan isin jedhesan wanta adda keessatti dokumentii adda keessa wanta adda keessatti dhokfachuu dandeessanii keessa kaachuu dandeessanii akka namni argine akka ati mataa kan keessatti keessa kaachuu dandeessa waan ta'eef jechuudha inni lammataa kamaal jedhu kan baasoordii jijjiirtu jechuudha baasoordii akkamitti jijjiireetini paaswoordii isaa jijjiiree itti fayyadamaa yeroo kamuu akkana jalaan bannetti akka irraaffanne paaswoordiin kun irraaffatama tura waggaa dheeraa yoo ta'e inni irraaffatama dagachuu qabdu shanii fi guyyaa sadii yoo fedhe jijjiira kun waan keetti akka hin dagannetti waan hin daganneedhaan akkasuma immoo lakkoofsa bilbilaa biyya tokkorraa yoo deemnes akkamitti akka jijjiirannes sanillee isinitti himee jira kanaaf akkaataa footoo as keessatti feefatanii isinitti hima mee amma kan akkamitti paaswoordii jijjiirraa jechi jedhamu irra jirra saniif isa san ammoo kunoo as tuytan jechuudha security in the login kan jedhu jechuudha isa san tuytanii isa kana hoggaa tuytan maaltu isinii baha maaltu isinii bahe ol harkiftanii xiqqoo isii gara olii kanatti jechuudha hoggaa gatitu yoo harkiftanii jettan bakkitoon akka qulfii kun kan argitan kun jechuudha bakkitoon akka qulfii kun as ni jira change password kan jedhu kana jechuudha isa kana tuytan jechuudha isa kana hoggaa tuytan maaltu isinii baha passwordii keessan kan jijjiirtan jechuudha kan biraa irraa kan haaraa akka deebiftan isiniif tahaa jechuudha kanaaf paaswoordii keessanis jijjiirtanii jechuudha akka hin daganne sammuu keessan keessa akka hin bannetti jijjiirattanii qabattaniitiin deemtanii jechuudha waa lama jedhaa qabadha waa lama isin barsiisee jira jechuudha isa kana akkamitti jijjiirraa kan jettan taate bakka duraa kanatti paaswoordii makee kama duraanii jechuudha bakka kanatti paaswoordii duraa itti naqxa kan duraa kanatti kan haaraa itti naqxa kanatti kan haaraa kan lammatarra deebite kana itti naqxa jechuudha lama itti naqxa bakka kanaafi bakka kanatti lama itti naqxa bakka tuqaa kana garte paaswoordii wal fakkaataa itti naqxa jechuudha isumarra deebite kanaaf kuni kana fakkaata iddoon kun akkana jira suuraa akkamitti uffadha isa jedhuuf
suuraa akkamitti uffadhaa isa jedhu fakkeenya suuraa tokko dhoksee isinitti agarsiisa. Suuraa kana ammoo uf jala seennee ofii keenya arguu malee namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Mee anaan fakkeenyaa fi suuraa kiyya uf jala kaachuu barbaada waan ta'eef akkanan arginetti iddoo kam tuqeetiniin suuraa kiyya fiduu barbaada. As tuqa jechuudha. Kunoo iddoo tana. Iddoo san irraa urfiitti godhadha. Egaa akkanumatti akkamitti akka urfii goonullee asirratti sin agarsiisa. Kinoo bakka kana ni tuqna. Eegas booda siimoorii kan jedhu kana agartee isa kana isa jalatti argamu kana agartanii bilbilli gariin qajeelatti guutuu isaan fidu waan ta'eef populaas kan jedhu kanarraa gara siimoorii kana tuqnee ammas gad harki ol baafna jechuudha bakka kana jechuudha. Isa kana ni tuqna. Waggaa isa kana tuqnee jennee maaltu nuu bahe? Friendii jedha. Friendis express kan jedhu jira. Akkasumatti inni warroota hiriyoota kan keetii fi namoota maal jedhee si kaa'ee jira. Kanaan alas ofa kan jedhu ulfiidha jechuudha iddoon kun. Kinoo iddoo ulfii irratti argitan tana jechuudha. Iddoo qulfii irratti argitan tana keessa keetta jechuudha. Isarratti amma raayitii amma kunoo populaas kan jedhu kanarraa bakka olli mijedhu kanarratti waggaa raayitii godhee jedhe footoon isin gadi dhiistanuu waan kanarratti argamii kana keessa na hiitanu gara biraa hin deemuu jechuudha. Kanaaf duuba deebi'ee isin agarsiisa. Waan asirratti baasu deemu jechuudha. Fagoo biraa hin deemnu waanuma tokko isin agarsiisa. Fakkeenya waanuma kana isin agarsiisa. Nama kun dokumantiidha jedhu. Wanti kun waan dhuunfaati. Waan jedhee qabadhu. Akkuma fedhe jedhee qabadha. Sheeruma jennee qabna asirratti. Sheeruma jettee qabde garuu maali bakkitoon isaa wanti isin agarsiisu addaan hubattan malee gadi isin agaruu bakkitoo kanatti kunoo bakkitoo kanatti olli mii isa jedhu arginaanin gadi dhiistanii jechuudha. Sheerii keessan ittuma jabeessitanii jechuudha. Waan amma gadi dhiise nam tokko arguu danda'u abbaan feetan jala seentanii ilaaluu dandeessanii argachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf bannoonni keessan guyyaa har'aa kana fakkaata. Kan dhufu akka walitti deebinu abdii qaba. Waan gaarii ammoo akka irraa barattanii jettan abdiin qaba. Kanaafis ammoo akkasuma isinitti agarsiisaa isiniin jedhee jira. Maaliifi namni tokko waa barachuu waan gaariidha. Wal baratee ammoo wanta jiru tokko ammoo wal barsiisuun bu'aa nu hunda kennaafuu qaba jedheetiin yaada. Qeerroo biyyaa subscribe gochuu hin dagatina. Galatoomaa isiniin jedha. Nageenyi isiniif haa baay'atu.